jibba warra halala jedhullee hin qabu jibba warra harama jedhullee hin qabu gin haga ilkaan irraa dhumutti hin qama gaaf ilkaan irraa dhumellee mooyetti tumadhee qama jechu ana rabbina haa gaafatu ka halala jedhullee hin dhaga'u ka harama jedhullee hin dhaga'u si galemiti hin qama ine sini galemi inumaayyu osoo carraa kanan warri awdaay intala naa kennitani orru wajjin maaliif wacii baasuun barbaadu birri baasuun jaaladhu birri illee hin qabu baasuullee hin jaaladhu sini galemi kanaaf yeroo baay'ee ijoollee awdaay hin jaaladhu ofitti hiriyoonfatuu fedha sini galemiti soo kanaafi waan kana maaltu duuba jira maalinniidha amma wanni haraama dhaloota irraa dhogganii hin dhabame namni dhugeetiin kararratti kukkufaan deemu magaalaa keessatti namni gatii wal gaafateetiin sintino adaar sintino short sintino jedhee gaafatee bitataan jiru daabboo waan akkana ajnabii jedhanii afaan quraanatiin ajnabii mallaqaan harama zinaa dalagaan jiru manni zinaa beeri kana dhaabatteetiin qaama ooraa ofii gurgurataan jirtu adabaan haasofna akka nama guddaatitti maaliif waan rabbiitti wal keessa haasaa jirra nama sheekatitti haasaa jirra waan ta'eef amma haasaa kanaan amma nama sheekotaatti haasaa jirra waan ta'eef saniif adabaan haasaya ijoolleen xixiqqoon waggaa 20-30 jirtu qaama ofii biritti gurguraan jirtu dargaggeessi bitataan jiru magaalaa keessatti hin agarre yoo hin argin sa'aatii 3 booda mee asfaaltiirra deddeema akka dhadhaabatti bar mana kireeffattee dhadhaabattee akka xoloq jettee osoo isin tasa'itti achi dabdanii gibaasiin jetti hin agarre waan akkanaa kamtu irra haraama echi sanillee dhiisa hin argina sanillee yeroo amma lubbuun namaa baala mukaa hanqattee biyyi raafamaa jirtu namni gaduma baay'ee dhabamaa jiru du'aa jiru hidhamaa jiru kana keessatti lubbuu namaa baraaruu biyyana baraaruu dursa moo waa'ee jimaat irratti walloluu dursa xiyyaaqee milikitu no giraa gabbaane ko nuti akkitti jira nu dhabnee cal'ifne dubbii yoo namni waa dubbatu hamtutti fudhattani suuraa namaa irratti hidhaa kuno wallaala jala kana taa'ee yoo namni waa dubbatu suuraa namaa irratti hidha malee sanii sodaanne malee ilmiin baay'ee garaanu jira kanaaf jara kenna wanni biyya keetitti haraama biyya biraatitti halaala ta'uu danda'a waan biyya isaa keessa jiru sheeka biyya saniitti dhiisa for example amma qabrii kaabuun haraama lafa itti halaalatu jira kana hin beeytani amma warri jimaa haraama falaala jettan kun ilmi xixiqqoon garaa namanteetu nuun jiraniif malee amma ilmi baay'ee sirti munda amma fakkeenyaaf amma naannawa lafti citutti naannawa lafti gadhooqutti qabrii kaabuun si galee miti homaa rakkoon qabu takkuu takka kana beeytani amma garuu naannawa lafti cinnatti awwaaltee biyyee rarteetuma deemta si galee miti waan naannoo sanii aalimuma naannoo saniiti dhiiftaa jechuudha akkaataa teessuma lafaati akkaataa oomisha lafaati eshi amma naannoo yaman kana keessa Dirree Dawaa Harar kana keessa lafti isaanii jimaa maleen oomishtu eshi ummanni kun yoo jimaa kana qotateetiniin akaafateetiniin aramateetiniin irraa gurgurateetiniin midhaan hin bitanne maal nyaatare dhufee sadaqaa si kadhata osoo lafti isaa jimaa biqilchu isaayyuu kiiloo 9,10 hinde hoolaa tokko bar hoolaa yoo du'e bineensi jalaa nyaatu bitaa kiiloo takkittiin jimaa kana akaafatuu dhiisee gabaree akkasitti galuu barbaadde moo akka darasummaa mana kee taa'uu barbaadde min maalatu no ihe min maalatu no bakka rakkootitti bar foon harreetuu halaala rakkina keessatti min maalataachuu no inni ilmii xixiqqoon ta'uuti halaalat haraamat jechaan jiru waan allafti kiyya osoo jimaa baasu jimaa kana akaafadhee gurguradhee midhaan shematadhee ijoollee kiyya guddifachuu dhiise waan lubbuu ilmaan kiyyaan barsiifachuu dhiise gabaree sitti galee qamadii akka siiqotu barbaadde moo akka xaafii siiqotu barbaadde moo akka re'ee su'uudii deemee re'ee eegifee gaala eegu barbaadde mindinno haadhaa ni'ima fantashiruu fil ardi wabatagu min fadlillaahi rabbiin oorruu tiyya qotadhee akka birattira fantashiree waan isin ol biqilchitu gadhaabadhee gisee isin naageette gurguradhee waan ittiin nyaadhu ufiif ilmaan kiyyaan bitadha saasseetino allaqe ati yoo sii ta'e bitii qamae sii ta'uu baatu dhiisi maal isin garbuu qottaniitiin ummanni farshoo naqaan jiru sakkareetiin kukkufaan jiru karatti uf keessa alba'aan jiru maal bakka
gabaabumatti amma shayni gandan qabu jira shayni gandan qabu ijoolleen keenya karaa argallee sheeka arsii sheeka maarree jechuu dhiisa akkana godha yoo akka gandaatitti ka walirra duulaa jirtan taate maal godhan yoo jimaan haraama taate garbulleen haraama ta'uu qaba ila gandaan shayni ka addunyaa guututi namni rabbi qomaa qabu ka addunyaa guututi sini galee miti garuu yoo jimaan haraama taate garbulleen haraama ta'uu qaba because garbuu kanatu iyyuu ashaiiru jedhaniitiin sha'iirri tuni farshoota nu dhiisaa warri waan harree fuulatti nu dirtan biyyee nyaadhaa isin xaafiif qamadii nyaadhaa xaafii qamadii misingaa kanuma haganuma ajandaa keessa bayanna kanaaf dhiisaa abbaa dhiisaa eegaa abbaa ta'e maa rakkoo qaba haraamas yoo ta'e halaalas yoo ta'e rabbi abbaa san gaafata malee isin gaafatu ta'ut bakka karuuqu ayimachim qamaa dhandhama alaalaa dura qaqammastanii yoo laaltan suutuma suuta yoo qaqammastanii laaltan ufinuu hallachitan san booda wallahi akkas godha dhiisa waliin mormina waggaan gilee dhufu hin dabbara garuu amma wani dabbaru maalinni ba'amatu waggaa kanallee irratti wallolamaa ture waggaa darbellee irratti wallolaa ture maaliif yeroo hunda yeroo birraa kana yeroo jimaan tolu dhufu qaala'u kana maaliif haraama taadha nama kiyya maaliif ajandaan isaa ka fedhus haraama haa ta'u fedhus halaala haa ta'u anamma yoo halaala ta'ellee alhamdulillah erga biyyaa bahe waggaa 21 waggaa takkitti jalqaba isaa yoo taate malee waggaa 20 qamaara isini galee miti yoo halaala ta'e alhamdulillah yoo haraama ta'e waggaa 20 qama'ee ganallee haga ilkaan kiyyanarra jiru ilkaan irra hin qama'a rabbi itti haa gaafatu jechuudha maal gootaati itti himi jira malee itti hidhiin hin jirtu bar geessi teemii abbaan fedhe haa fudhatu abbaan fedhe haa dhiisu bakka waggaa darbe himtan bara darbe himtan barreen gaddaa himtan dhaga'uu dinnee dhiisa warri akaafullee akaafee nutti haa gurguratu nullee warri lafa qabne bitannee qamaana allaqe daqqaqe kanuma dhugaan jiru akkuma ummanni keenya ummanni arsii garbuu qoteetiniin ummanni amaari kun irraa bitatee akaayeetiniin geeshoo itti makee farshoo godheetiniin warra dhugutti gurguru jarrilee yoo haraamallee ta'e nutti haa gurguree nuti bitannee qamaana allaqe suusnoo bakka min taargalee ittiin miraqqanna ijjuu lafa naman argu anama guyyaa kamisa nagarre kamisaaf iyyummaa qiyaaman beete osoo jiraatte osoo wanni fedhe jiraatte laayiviin dhufu nagarre zanaa jedhee ofirraa afadhe qama qat jedhee udu'adhe waa hunda qoqopheeffadhe qamaa jechuudha hin qama kasanuu abbaan kiyya sheeka kasanuu faadariin imaama raasu guddaayino innillee qabrii kophaa ife seena anillee kophaa kiyya seena mungkin rabbi achitti wal nu agarsiisuun maal godhama ta'ut namni amantiyyuu wal dandahee jiraata fedhii keessallee wal nama obboleessi kiyyeen qama gizee faadarii asii hosseen asii miliqee kiraasii kaan seenee qama homaa rakkoon qabu miliqee qama wallaahi kun as jala jira osoo akkanuma jala miliqee waan du'aayii erginaan jira kun akkasiin na qaffala waan du'aayii gizee inni birrii fidinaan jedhu kennu anuyyuu gizee inni waan du'aayii jedhu hin ergaaf because akka inni hiriyyaa gadi ta'uun barbaadu akka namni ija keessa laaluun barbaadu isin galamiti waan du'aayii laayivii irra fa'aa osoo jiru mubaarak dhiyoo kana kuma diidaman ergineef hima waan du'aayii naan jedhe gara akkuma namni qamaa'u garaa laafu kana ka qotu san daran garaa laafa bakka eenyaa michootun fiqirin gara laafummaa anamma gara laafummaa uummata harargeetiif uummata yaman irraa baradhe laa amma amalli kiyya ijoollee biraatiin waliin galu ijoollee harargeetii fi arabaa wal fakkaadha dafee aara qimii nama qabachuun beeku namni jimaa qama'u namni jimaan qamaane garaan isaa summi wallaahi namni jimaan qamaane summi amma ijoolleen harargee takka hin jirti tarabbiin abaaree jira takka amma harargee ta'ee namni jimaan qamaane abaarama haadhaa qoomul abaarama irraayi summi sun amma summi garaan naman qamaanetii fi namni hin qamaanee fi garaan tigree takka sharrima guduunfa namni qamaa'u sharrii yaadu garatti qimii sitti hin qabatu
isimatti ittana waa'ee manamaa ittana namni jimaan qamaane bakka hizdi magana akkiti si kuffitu waanyo hiwaanya halkanii guyyaa waanyo ta'u qaam bakka haramallee ta'u rabbi si haqaafa tooratti hin jedhe qaam deemi ofirraa waggaa dhibban jiraatu zaraa jedhi mirqaan jiraadhu ofirraa yaada cinqii qabdu bakka yoo jimaa qabaate cinqii takka hiraarri laa nama fakkeenyaaf shuftu namni waa meeqa yaada waa meeqa bahu biyya baqaa kana keessatti amma warri akkatti miidiyaa irraa boo'u kun hundi isaa warraan qamaane bar yoo qama ullee ka ta'e warra udu'atee qamaane bismillah jedhee warra eegalle isinii galee miti isinii galee akkasi dhuga rabbi nama jimaa qama'u fakkeenyaaf amma namni tokko bu'aan jimaa maalii jedha bu'aa jimaa tokkoffa yoo jimaa qamaatu afaan keetiin ajaawu nama jimaa qama'u afaan isaa hin ajaawu tokkoffa hin ajaawu shururka maafi shittoo uumamaati jimaan lammaffaa ilkaan hin dhukkubu ati gaafa jimaa qama'u eegalterra dhukkubbii ilkaanitti assalaama